Ishee akkam jirtu nagaa jirtu jedheen jira. Fayyaan isinii haa baay'atu jechaa. Barnoota Ikoonomiksii kutaa 12ffaa yuunitii 2ffaadha walitti deebinee isiniin jechaa jira. Yuunitii tokko fixnee jirra akkas jennee yuunitii tokkoffaa irratti gaafiin qabda yoo jiraate gaafadha. Wanti isinii sirreessuu jiraate kan isinii sirreessuuf gaafachuun dagatinaa isiniin jedha barattoonni kutaa 12. Barattan intiraansii jiras fuuldura kun immoo inni baay'ee shoorta ta'e gaggabaabbateedha. Waan wayirraa fayyadamuu dandeessudha kan yaada. Sabiskiraayib godhuudhaan na jajjabeessa isiniin jedha ijoollee Oromoo. Waliin itti hafuuf ishee. Yuunitii 2ffaa isa jechuudha. Yuunitii 1ffaa waliin ilaallee xumurree jirra. Amma yuunitii 2ffaa waliin ilaallaa jechuu barbaade kanan. Unit 2 Grade 12 Economics. Unit 2 maal jedhaa? Aggregate demand and aggregate supply analysis. Aggregate demand and aggregate supply analysis isa jedhudha jechuudha. Aggregate demand jechuun jedha. Maalii walii galaati? Fedhii walii galaa jechuudha aggregate demand jechuun. Aggregate demand, the total amount of money which all section, household, firms, governments are ready to spend on the purchasing of the goods and the service produced in the economy during a given period. Kana jechuun maal jechuudha? Aggregate demand jechuun fedhii maatiin tokko qabu, fedhii firmiin qabu, fedhii gavarnimentiin qabu. Maaliif qophaa kan ta'e kaffaluuf maallaqa? Maaliif meeshaa wayiitiif deemandii of fedhii wayii waan qabuuf, meeshaa wayii bitachuuf fedhii wayii waan qabuuf maallaqa kaffaluuf qophaa kan itti ta'e. Wanti maallaqa kaffaluuf si qopheessu wanta meeshaa saniif fedhii qabdu jechuudha. Akkas bifa saniin define godha jechuudha. Yeroo murtaa'e piraayidiiwwan murtaa'e keessatti jechuudha. Is the total expenditure on the consumption and the investment. Inni kun immoo maaliif nu saaxila? Dimaandii qabaachuun keenya kun immoo expenditure akka nu wacii baasnu jechuudha. Akka nu expand goonu, expenditure akka baasnu, akka consume goonu waan wayii fayyadamuuf jecha maal goota? Investment waa invest godhuu yoo barbaadde wanta wayii expand godhuu qabda jechuudha. Is the sum of spending by the consumer, business and the government which depend on the level of price as well as monetary policy and fiscal policy and other factor. Kun immoo maal jedha? Walitti dabalatee wanti nu walii galatti spend goonu kun consumerii ta'uu danda'a. Wanti nu spend goonu spend ka ta'u kun eenyuuni? Customerii ta'uu danda'a, business maanii ta'uu danda'a, governmentii ta'uu maal depend ta'e? Level of price meeshicha sana irratti. Kun immoo as well as monetary policy, fiscal policy and other factor irratti hundaa'e price leveling keenya sun immoo determine murtaa'a jechuudha. There are 4 major components of aggregate demand. Aggregate demand kun komponentiiwwan 4 qaba barattoota. Household consumption demand jedhama. Private investment demand, government demand of goods and services and net export demand jedhamuun beekamu. Kanaafuu komponentiiwwan demand bakka 4tti qoodama inni. C consumption of household, private investment isa I bakka bu'u, government of goods and services kan jennu G bakka bu'u, net export kan jennu immoo export minus import isa jennu isaan bakka bu'anii jechuudha. Kanaafuu aggregate demand walii gala fedhii keenya walii galaa jechuun consumption plus investment plus government plus net export jechuun dandeenya jechuudha. Wanta government fedhii horatee meeshaa wayii irratti kaffaltii inni baasu barbaadu consumption householding keenya investment irratti akkasumatti ilaalla jechuudha. Isheetti aansu the aggregate demand curve ilaallu. Aggregate demand curve akkam jira? The aggregate demand curve is a schedule that shows the amount of real output that buyers collective desire to purchasing at each price level certain previous. Maal jechuudha? Kanaafuu yoo aggregate demand curve kun kan nutti argisiisu show jedha amount real output. Hangamtu dhugaatti maal ta'e? Outputii keenya san bituudhaaf nu bahaa godhuudhaaf collect fedhiin keenya hangam kan jedhu nutti argisiisaadha. Purchasing at each price jiru san kuuwwan dhaabbatama ta'ee isaa gaaris baay'is
dhukkuboon dhaabbataman ta'e jechuudha. Hammi nu meeshaa baasuu ni eenyu sun hammi nu meeshaadhaaf fedhiin qabnu san nutti argisuu danda'a. Eenyu aggregate demand curve relationship between price level and real GDP is inverse or negative relationship qabu jechuudha. Price level fi real GDP demand yookaan immoo quantity demand inni jennuun kun vice versa walitti jechuudha. Yeroo piraayisiin meeshaa tokko barattoota yeroo piraayisiin meeshaa tokko akka badaa malee ol dabale fedhiin nu meeshaa san binnu gadi bu'a. Kanaafiyyuu immoo maal ta'a? Real demandiin keenya meeshaa isaanii gadi bu'a jechuudha. Yeroo immoo piraayisiin keenya gadi bu'u ta'e piraayisiin meeshicha tokko kan gadi bu'u ta'e demandiin nu binnu ol ka'a maaliif baay'inaan nu rakkasee kan ta'e bituu barbaadna jechuudha. Kanaafuu inverse or negative vice versa kan jennuun kanaaf jechuudha. Kanaafuu aggregate demand curve downward sloping curve qaba jechuudha. Downward sloping curve isa jennu san qaba jechuudha. Maaliin keenya? Aggregate demand curve jechuudha. Fedhiin keenya, curveen fedhii keenya jechuudha. Gadi maaliif yoo jettan giraafiin yaadattu yoo ta'e giraafiin aggregate demand curve akkana yoo ta'u asiin quantity garanatti horizontaalii vertikaaliin keenya immoo maaltu jira? Piraayisii jira. Yeroo vertikaalii piraayisiin keenya ol dabalaa deemu hammi nu quantity binnu sun maal ta'a? Horizontaalii kan jiru sun keessatti deebi'a jechuudha. Interrinward keessatti deebi'a. Kanaafuu yoo giraaficha kaasnu maal ta'a? Downward sloping curve ta'a jechuudha kan dhagan. The general price level fell. The general price level fell with increasing the aggregate quantity demanded for output. Maal nuun jedha yeroo piraayisiin meeshicha tokko kan gadi nuu bu'u ta'e hammi nu meeshaa san bituudhaaf qabnu output ta'ee oomishamee ba'e san bituudhaaf fedhiin keenya ol ka'edha. Sababa kanarraa kan ka'e downward sloping curve. Ifa natti fakkaata. Aggregate demand curve. Why does the aggregate demand curve slope downward? Maaliif aggregate demand curve keenya slope downward ta'edha? Maaliif akkasitti gadi ilaalee deemu ta'e? Slope ta'eetuma maaliif downward ta'e? Asking why the aggregate demand curve slope downward is the same of asking why there is an inverse relationship between price level and quantity demand of real GDP jennee irra dura. Quantitiin hammi nu meeshaa tokko bituuf qabnuu fi gatiin keenya sun faallaa olii yookiin inversii olii waan ta'eef tokko dabalu tokko gadi bu'aan ta'e sababa kanarraa kan ka'e aggregate demand curve keenya slope downward ta'uu danda'a. Kanuma deebiin isaa barattoota. This inverse relationship and the result downward sloping of the aggregate demand curve is explained by the real balance effect and the interest rates and the international trade effect. Maal nuun jedha? This inverse relation kun immoo faallaa olii walitti dhufeenya faallaa olii qabaachuun isaanii kun bu'aan isaa maal ta'edha? Akka downward slope ta'u aggregate demand curve keenya isa ta'e. Inni kun immoo maaliin explained by the real balance effect. Baalaansii keenya irratti real effect inni fiduun explain goone beekuu dandeenya. Interest rate aan beekuu dandeenya. International trade effect aan beekuu dandeenya. Tokkoon isaanii wajjin hin ilaallu. Asirra barattoota. The real balance effect states that inverse relationship between price level and the quantity demanded of real GDP is established through karaa kamiin hundaa'e? Maaliin keenya real balance effect keenya inverse relationship between price level and the quantity demand of real GDP is established through karaa kamiin establish ta'uu danda'a? Change in value of monetary wealth or money holding hamma qabannaa maallaqa keenya hamma nu maallaqa of oolchi hammam qabna kan jedhu irratti hundaa'etu. Isa kanaan real balance effect jechuudha. Real balance keenya hangan meeshaa tokko bituun jecha. Kun kanarratti hundaa'e immoo inverse relationship akka inni ta'u murteessaadha jechuudha. Real balance effect kun hangami volume of monetary wealth qabeenya keenya hangam maallaqa of harkaa qabna kan jedhu jechuudha. A rise in price level price level cause purchasing power of fail. Kanaafuu immoo qaala'insi meeshaa tokko gatiin meeshaa tokko ni dabala yoo ta'e hammi maallaqni keenya waa bituu gadi bu'a. Fail godha. Which decrease a person monetary wealth. Kun immoo maalidha argisiisa? Decrease a person monetary wealth. Qabeenyi maalii tokko
decrease person qabeenyi nama tokko immoo maalii ta'uusaa argisiisa, kufaa ta'uusaa argisiisa. A people become less wealth, the quantity demand for real GDP fell. Kanaafuu qabeenya ati qabdu xiqqaa yoo ta'e hangi ati fedhii meeshaa san bituu gadi bu'a jechuudha. Namni waan tokko hin qabne bakka makiinaa nan bitadhee fedhii baay'eetti horatu jechuudha. Hin qabdu waan ta'eef tasfaa murteessee jechuudha. Ifa natti fakkaata barattoota exampiling of interest rate effect jedhu waliin ilaallu. Interest rate effect. This is called money supply effect jechuu ni dandeenya jechuudha. Interest rate effect jennuun kun money supply effect. Kanaafuu hamma dhiyeessii maallaqaa dhiibbaa dhiyeessii maallaqaa jechuu ni dandeenya. A rise in price with a fixed monetary supply. Qaala'insi gabaa dabaleera garuu maallaqni kennuu dandeenyu jechuma jira. Other things be equal ka biraa hundi wal qixa leads to rise money and produce a decline in total real spending. Kanaafuu hammi nu kaffalu hammi nu meeshaa ho'iitiif qabna. Piraayisiin meeshaa tokkoo dabalee jira. Piraayisiin meeshaa tokkoo dabalullee garuu hammi nu maallaqa kafaluu qabnu warra produce godhee nuuf fidesaniif maallaqa nu kaffallu sun dhaabbataadha jechuma jira. Kun immoo maalitti geessa? Hamma quantity produce ta'u hamma nama oomishu san gadi bu'an namni bitu hin jiru gadi buusu jechuudha. Hin oomishan. Ati illee mooyyuu maaliin kee gadi bu'a? Hammi kaffaltii kee. Maaliif piraayisiin ol ba'ee ta'eef kaffaluu hin dandeechu kaa? Gadi jala bu'a jechuudha spending. This inverse relationship between price level and the quantity demand of real GDP is established through change in household business spending. Change in household and business spending. Kun immoo maal jira walitti dhufeenyi price level fi real quantity demand kun maal ta'e jedha. Karaa kamiin uumamee jedha. Change in household and business spending haala baasii maatiin tokko hanga spend godhu yookiin biizinesiin tokko hanga spend godhu jijjiiruu danda'a jedha. That is sensitive to change interest rate. Kanaafuu immoo maalidhaaf monetary supply effect dhaaf baay'ee ka'umsa horatu sensitive ta'uu danda'a. A higher price level increase the demand for money. Pricing kee yoo dabalaa kan deemu ta'e hammi ati fedhii maallaqaaf qabdu sun ni dabala. Maaliif meeshaa san dhaqqabdee bituu waan barbaaddu jechuudha. Meeshaan gatiin meeshaa tokko dabalaa jira yoo ta'e ati immoo meeshaa san bituuf maallaqa si barbaachisa ni dabala. Kanaafuu fedhiin ati maallaqa barbaaddu sun illee ni dabala jechuudha. Akkas jechuu barbaade. So given a fixed supply of money and increase money demand will drive up the price paid for its use. Kanaafuu hammi dhiyeessii ati maallaqa namaa dhiyeessuu dandeechu warra quantity oomishaniif dhiyeessuu dandeechu dhaabbataa ta'ee garuu immoo fedhiin ati maallaqaaf qabdu ni dabala yoo ta'e kun immoo garamitti geessa? Price paid for its use. Pricing kee maal ta'a? Si jalaa up ta'a jechuudha ol ba'aa deema jechuudha. The price is interest rate. Interest rate means money supply effect isa jenneessan jechuudha. Higher interest rate curtail investment spending and interest sensitive consumption spending. Higher interest rate yookiin immoo hammi dhiyeessii keenya money supply effect keenya ni dabala yoo ta'e invest irratti spend wanni goonu interest sensitive ta'a jechuudha. Namni fayyadamuuf sensitive ta'a. Maaliif maallaqa harka kee jira waan ta'eef maallaqa harka kee qabu kana meeshaa wayita irratti baasuuf sensitive ta'a akka ka'umsa horatta. Higher price level reduce amount of real output demand. Kanaafuu piraayisiin ni dabala yoo ta'e inni kun immoo maal hir'isaa? Real output demand. Piraayisiin meeshaa tokko dabale yoo ta'e hammi ati meeshaa san bituudhaaf fedhiin qabdu maal ta'a? Reduce ta'a jechuudha. Gadi bu'a. Ta'uuf international trade effect isa jenne. International trade effect isa jenne ilaalaa wajjin jechuudha. International trade effect states inverse ratio between price level and quantity demand of real GDP which means established. So kanaafuu international trade effect kanaafillee
Price levelii fi quantity demand of real GDP inverse relationship dha jechuudha. Kun immoo kan uumame akka inni inverse relationship ta'u kan uumame foreign sector spending jechuudha. Ammoota warroonni biyya alaa spend godhan waan wayii irratti spend amma isaan godhan jechuudha. Suppose that the price level in Ethiopia rise as this happen. Sababa qaala'insa gabaa Itoophiyaa keessatti gatiin meeshaalee dabaleef maaltu happen godha? Ethiopian goods become relatively more expensive in the foreign. Warroota alaati irratti meeshaaleen Itoophiyaa kun baay'ee huddii ta'a jecha jira barattoota. Maaliif qaala'insa jira waan ta'eef. As a result, both Ethiopia and foreigner buy fewer Ethiopian goods. Kanaafuu warroonni biyya alaatii dhufan foreigneroonni meeshaalee Itoophiyaa kana bituudhaaf baay'ee ka'umsa hin qaban jechuudha. Kanaafuu meeshaalee muraasa bichaa bituu jechuun few buy Ethiopian goods kana bituu jechuudha. Due to this is the quantity demand of Ethiopia real GDP. Kun immoo iyyuu isaan xiqqoo nurraa bituun kun real GDP keenya maal akka ta'u nu gargaara akka nu jalaa kufaa jechuudha. Kana like, subscribe, comment godhuun dagatinaa. Isa change in quantity demand versus change in aggregate demand jedhu waliin paartii lammaffaadhaan itti fufaa akkasinitti baay'annee dheetananii. Yoo isinitti tolee barattoota like, subscribe, share naa godhaan jajjabeessaa ijoollee Oromoo isin jedha. Harka caalaa immoo akka mormoor isinii hojjedhu na gargaara isin jedha. Guddaa galatooma waan na dhaggeeffattaniif jechuun barbaada.